Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jenne harka isin fuune daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hunda keessanuu akkam isin nagaa fayyuma jirra jirtu isin jenniga. Akkasi irra barnoota xiqqaa tokkoon harkaa isin qabachuu. Barnoonni sanoo maal jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Barnoonni san yeroo baay'ee Facebook namaa gubuu, Facebookni keessan gubachuu, Facebook akkam beekamne isin harkaa baduu hedduu baay'ee jechuudha. Akkuma agartan jechuudha shaashaa gubbatti ammanii agartan jeetiin amana. Kanaaf Facebook keessan osoo hin gubanne duru jechuudha. Yeroo namni san Facebook keessan seenetti daftii akka risaalaan isiniif dhuftu. Agarte yeroo namni jechuudha abbaffaadhe bakka inni seenee jawaal akkamiin akka seenanii sa'a meeqatti akka seenanii yeroo namni san jechuudha keessa seenetti risaalaan isinii dhufti jechuudha. Facebook ani seentanii jechuudha amma kana Facebook keessan seentanii yeroo Facebook keessan akkanatti Facebook seentanii jechuudha. Bakka tana tuutanii jechuudha bakka sadeen tana tuutanii bakka sadeen tana akkana tokkottanii gad deemtanii jechuudha wal deemtanii as dhuftan jechuudha settingii kana tuutanii amma settingii kana tuutan jechuudha settingii kana tuutanii jechuudha gaasha baaqiyyaatti dabaa waan ta'eef hirkifachuu jira akkuma yaashaa gubbatti agartan kana settingii kana keessa tuutan booda akkanatti isinii baa jechuudha subscribe and logot bakka tana tuutan jechuudha. Kana keessa tuutan akkanatti isinii baa shabaqiyaatti dabara kanaaf obsumaaniga sana booda as dhuftan jechuudha settingii sentan as dhuftan jechuudha laal git alert isaa baa out bakka tusanii as tuutan jechuudha kas tuutan akkanatti baa notification messenger email sadeen kana on gootan jechuudha amma isin jawala keessan amma fakkeenyaaf yoo tuuine jawala amma off irra jiru waan ta'eef right gubbaatiin gootan jechuudha kan gubbaarratti amma fakkeenyaaf kana gootanii achi keessatti right gootanii jechuudha. Segalee achi booda as dhuftee check godhatta. Alas akkasii jechuudha sadeen kan hundaa'u on goota jechuudha. Amma isin bira jawala keessan waan irra jira beektanii off irra waan jiru. Sana booda abbuma fadi Facebook keessan seenaan risaalaan yeroo isa dhufte Facebook kanaati seenee jechuudha. Messenger kana si dhufti jechuudha. Messenger kana irra si buuti kun email akaati jechuudha. Kana akkasii jechuudha abbuma fadi seenaan yeroo sanitti si dhufti beektanii. Kanaaf akkasii itti fayyadaman isin jagaa daawwattoonni kabajamoo.